Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashama Ilmaan Hormaa, ashama warra gaanfa Afrikaa, ashama warra Arabarraa, Giriikirraa, Hadraamirraa, Armanirraa, Turkiirraa, Xaaliyaanii, Poorchugaalii, Hindii. Sanyii kana mararraa waa hambifattanii warri jirtan marti keessanuu akkam jirtu? Nagaadhaaf fayyaadhaa jabaattu? Maaliif jirtu? Maal kunoo torban lamaan darbe kana keessa gurbaan Afrikaa tokko gurbaan warra Afrikaa kibbaa Jooshuwaa jedhaniin tokko waa nutti dhaammate. Egaa dhugaadha jennee nuyi of qopheessee waa jedhu waa tokkollee ta'uu hanqannaan kunooti egaa deebinee harka qullaa deebinee dhufne. Warreen dhageenye yoo jiraattan kunoo gurbaanee ji'a jahamoo maal dura kana nutti dhaammate. Egaa guyyattiin dhiyaatteetti qoqophaawaa nuun jedhe kunoo waliin caqasna. And Jesus appears, says these words: from the time Israel became a nation in 1948, there will be 77 years to the Exodus. But he was talking about the rapture. He says to me, on the 23rd and the 24th of September 2025, I will come to take my church. Kunoo akkasii guyyaa salaasaa eeggannee waa tokko argamuu dhabnaan lakkisaa time difference ta'a an Afrikaan jira warra fagoo jirtan xiqqoo obsaa nuun jedhe 23 suni hin taane 24 eegne homaan dhufne. Egaa qophaawaa nuun jedhe nuyi karaan irra deemullee deemnu ammoo isaaf isa fakkaatan innaa fudhachuu dhufan yoo waa wayii bakki argame vaakantii wayii sila quphaneedhuma uddeellannee deemna jennee yaanne. Waa hunda caalaa ammoo kubbaan miilaa kan 2026 kun hin jiru dhumateera nuun jennaan dhugaadhuma jennee. There will be no World Cup 2026 because life on earth will not be business as usual for those who are left behind. Yani gama kootiin egaa akka kootii warri aqlii qabdanus hin dhabamtanu sana teenyeetuma eegnu waa tokko dhabamee waan qabnu sila wada waan qabnu warra minimaalistiidha. Haa taatu siillee ofirraa daddarbinee deemaa jirra jennee nuyi ashaqaa jiru kunoo ta'uu dhabe. Kasaarree nama Afrikaa kana sila sanyii keenyaa waan inni jedhe irra nu wayya jennee jala deemnaan kunoo akkas taane egaa warri akka kootii guyyaan qiyaamaa dhiyaatee reettanii qoqophooftanii waa dhabdan egaa homaan jiru. Achii boodan dhageenye waan inni jedhe Jooshuwaa waan inni godhe egaa kunoo akkas taane hafne. Kanuma quba qabaadhaa isiniin jechuuf akkam jirtu isin? Waan ajaa'ibaati waan kun erga darbe guyyaa salaasaas arbaas taa'ee eegee dhabee booda kaleessa guyyaa kamisaa taa'een naan yaadu duree baayibilii kana qara'een ture preschool gaafan ture. Meemorii sana keessa deddeebi'een naa yaadadhu ስለዛች ሰዓት ስለዛች ቀን ከጀዱ ቀርኦ ኮ ያደዴ መረዴ ቤላላኒ ነሚ ቤኩ እንጅሩ የሚያውቅ የለም ከጀዱ ሱን ያደዴ አከሲን እንጎ ወሚያፈጋ ወማሚቲ ሞከታኑ ኤግናጋ ስና ከምጅርቱ ኩኖቲጋ አዱኛኑ ተከሰ ጅሩ ኩኔ ጉያ ጉያዳን ሸፍሳን bifa duru beekamuun alatti akka malee jijjiiramaa jirti. Bakka gareettuu waggaadhuma 4-5 waan turru nutti hin fakkaatu jette
maashinni isaan walitti suphaa jiran kun hundinuu takka akka warra jannataa qulqullummaa lafuma taa'anii waan barbaadan argatan nu godhuuf deema yookaan immoo jarattiin kun faayidaa hin qabdu jedhee nu haa taa'uuf deema. Kanaaf badaa waliin rakkisana jechuuf han jedhe. Egaa hawaasni irra jireessi jechuudha baay'eensaa. Jaarmaaleen hawaasa keessa ijaarsi hawaasa keessa jiran irra jireessi isaanii warra biraatti ijaarrate haajaa ofiitiif haajaa gartuu ofiitiif rakkoo bara ofiitiif jedhanii waan ijaarratan sana dhufne wanne namni gurraachi ijaare ka jiru fakkaatu yoo jiraates dur yoo ture gan beeknu waggaa 2, 3, 4 sanachi duuba deebi'anii barbaadanii yoo argatan gara fuulduraatiif dhiifna ammaaf ammoo addunyaan keessa jirru. Yaadni hawaasaa gurmuun seerri baay'eensaa bara wayiitti bakka wayiitti namoonni gartuun hawaasni ofiif jedhee waan ijaarrate sana dhaallee sanas akka beekumsa jabaatti nu dhaalchisanii jala kurkuraas geenye. Egaa isaan keessaa inni hawaasni ijaarsi seerri institution isaan tolfatan bara 1945 lola isaan addunyaa lammaffaa jedhanii waammataniin booda ijaarratan baay'eensaa laaffataa dhufaa jira. Barritti darbe fakkaataa sirni diinagdee isaan jaarmaalee kana seeraa heeraa utubatan sun amma laaffatee sirna diinagdee hawaasa haaraa tas bahaa jira. Kanaaf suutuma suutaan egaa waan haaraa tolfatuuf deemani. Kanaaf waan durii sanaan hedduu wal rakkisuu ofis rakkuu uummatas rakkuu dhiisne amma dandeenyeen hawaasni inni haaraan as dhufaa jiru kun maal fakkaata? Hawaasni keessa jenereeshiniin haaraan waan kaleessa darbeen hidhaa keessa sammuu ofii hidhe akka itti rakkanne hawaasa haaraa addunyaa haaraa sirna diinagdee sirna teeknooloojii isaa waliinis gurmuu ijaarsa hawaasa haaraa dhufaa jiru kana beekuun gaariidha. Kanuma ol yaadachiisuuf akkuma amma dura jedhu sana irra deebi'ee qubanaa qabadhaa jechuuf hin jedhe nama waa beeku miti akkuma hundi keessanuu beektanu. Gariin keessanis koomentii jalatti na yaadachiistan akka waan ofirraan fadhu isiniif fakkaate. Nama wallaalaadha immoo darbee beekaan hayyuun gurguddaan bakka itti danate kana yeroo tokko immoo wallaalaa waan isin xiixxu dhaga'oonis isin hin miidhu sinuma yaadachiisuu fi badaa waliin rakkisinaa dimokiraasii human rights maarree isin jettu martinuu namatti tolfate baay'eensi immoo 1945 booda jajjabaattee as babal'atte amma isaan itti rakkataa jiranu ittiin gargaaramanii ittiin badhaadhanii. Namni siin kaanis sana kooppii godhatee ittiin keessaa free market isaan tolchan jechuudha. Pirinsipilii sadan sana tolfanii humni namaa qodaan meeshaan wanni oomishame fi diinagdeen birriin maallaqni asii oli daangaa malee hayaatu jedhanii ittiin gargaaramanii booda hiyyeeyyiin gariin sanumaan gargaaramtee bayyanatu eegallaan lakkisaa. Caawwataa farrasa daabboota qorrasa jedhan sana ta'e didaa jirani. Kanaaf nulleen isiidhuma durii sana isaan lafa gatanii biraa galaa jiran kanaan wal rakkisuu dhiisne maaloo iyyaa addunyaa ammaa namoonni muraasa qubaan lakkaa'amu qabeenyi isaan qaban biyyoota hedduurra guddate keessatti sarvaayiv gochuudhaaf keessaa namni gurraachi mallisaa maali beekuun gaariidha. Tarattaratii duriidhaan akkuma amma warri durii siyaasaa Itoophiyaa vanguards of Ethiopian history kijibom durii eenyuun qeesii fi monokseen armenii fi giriikii fi kooptiin tolchite sanarratti hundaa'anii tokkummaa Itoophiyaa jedhanii akka inni diigamu dunuunfatanii nu malee jedhanii akkuma diigamu godhanii gariin namaas tokkummaa Oromoo jedheetuma goggogee jechuudha. Oromoon akka waan moonaa wayii takkittiitti galchanii namni hundinuu namoonni murtaawaan gartuu murtaa wayii tokko taa'ee eegu moonaa sana kan bahe ka arrabsamu keessa baanii abaluu bakka sadan naqin nama sanan dubbisiin bakka kanatti hin argamin warri jedhu qaanyii takka malee jechuudha. Zabana ammaa jiraachuun isaanii hawaasa kana gargaaruu irraa miidhuu itti danata.
kana gaa namoo argee moonaa hidhaa sammuu sana keessaa baafataa jiran fakkaata. Itti jabaadhaa warri keessa jirtanus gaa bitaa mirga laalladha. Addunyaan durii hin jirtu. Isin kun haaraadha. Waan mirgaa, waan bulchiinsa wayyaa, waan sirna dinagdee wayyaa argachuuf tattaaffiin godhamu, qabsoon godhamu hin dhumatu. Ammoo akka baraatti akkuma bara sanatti xiqqoo wawayyeessaa waliin deemuun gaariidha jedheetan. Gaa torban lama isin jalaa bade kana keessatti akkuma mirti keessanuu beektanu erga eenyuun jardu kun eebbifame booda korreentiinis rakkase jedhanii karaa shanan gibee sana namni waggaa tokkoof bilaashaan korreentii argatu jedhanii labsinaan sanas gammachuu tokko manuma taa'etan egaa shubbisaa ture jechuu kooti. Haga nama keenyaa haga gurbaa ganda keenyaa maal jedhanii warra goda keenyaa waan isaan argatan waliin sallabare gochuun hamaa miti. Sanas egaa dhiichisaa baane akka malee gammanne nu qofaa miti. Afrikaan guutuun daasporaan Afrikaa keessaa jenereeshiniin haaraan xiqqoo sammuun banaa ta'e hedduutti gammade. Wanni kun inspiration nama kakaasaa mataa ol nu qaba. Uummanni Afrikaa bulchiinsi Afrikaa yoo jajjabaate harka warra fagoo jiraniin alatti waa wayyaa ofiif hojjechuun hin danda'ama ka jedhu torban lama kana gaa dibbeen dhahama akka malee nutis gammanne. Hiree arganneen immoo namichi waan kana hojjete barre namuma keenyaatti dhiyaannafaa jennee sobne sila kana turre gaa warri aartanii warri hoomacha qaqqabbataa jirtan immoo gaa homaa miti innaa bayyanattan waan biyyaaf faayidaa qabu waan ilma namaatiif faayidaa qabu. Abiyyi dalagee Maarqos dalagee Taklagzaay dalagee homaa garaagarummaan qabutti gammaduun. Mudaa keessaa barbaadurraa wanti kun gaariidha. Boriftaan aangoo warri barbaadaa jirtan naa biyya galtan isiniifis yoo ka galtan taate hin fakkaattan immoo warra aangoo ba'ullee hin fakkaattan biyyi isin gatee deemee jira. Taatus qalbii keessaa sila sana qabaatanii gammaduun barbaachisaa ture. Ammoo maarree jettanii wanti xiqqoo sana barbaadaa baatan egaa namni waan hamtuu biyya sana keessatti dalagamaa ture hundatti gaafatamaan Abiyyi jedhu gaafuma wanti gaariin hojjetame kunis kan Abiyyi jedhee faarsuun sila xiqqoo isaaniin godhu immoo gaa isintu beeka warri jala deemtan sun dhuguma nama guddaa ta'anii sammuudhaan jechuu kooti. Waan kana hin argan waan gaarii dalagee kun boriftaan biyyaaf gaariidha. Afrikaallee mataa ol qabsiisa jechuun bareedaadha. Dhoksuun danda'amu waan Adaanech Abeebee fi Abiyyi dalagaa jiru kana nama baay'eetu itti gammadee jira. Jalqaba warra biyya bulchuu faarsuu fi miti hojii. Nuyi warra sammuun keenya hidhaa miti. Yaada wal dhahu lamallee mataa keessa qabannee deemuu dandeenya. Abiyyi harka tokkoon awutoriteeriyaan ta'uusaa mirga namaa dhiitamuun sirna isaa jalatti maal adiministireeshin babal'ataa deemuun seerri dhabamuunsaa kana hubata ammoo bakka biraatiin immoo waan gaariin na dalagamu sana faarsuun jaalachuun homaa miidhaan qabu. Yaanni lamaanuu wal cinaa deemuu dandeessi jechuufan. Kanuma waan biraa waan Jooshuwaa sana isinii himeera gudiinu godhe. Raapchar 23-24 taanu jedhee nu qaanyesse gama tokko naa biyyee jard sana daamii sana ijaaree nu gammachiise asiin immoo Afrikaan kun immoo nu qaanyesse egaa ol baalaansi godhaa deema jechuufan jedhe. Kan biraa gaa warra Afrikaa karaa biyya Iskootlaand kana keessatti baddaa seenanii lafa gosa keenyaati warra nugusoota Yuunaayitid Kingdamtu nu jalaa zarafe jedhaa jiran sun ammallee caakkaa jiranii manni murtii achirraa habuqqaan jedhee murtii illee itti dabarsu didaniidhuma achi taa'aa jiran haga hadhaatti jechuudha akka dhagayetti. Wanti takka maalifan kana kaase jennaan wanti biyya adii kana keessatti namni gurraachi godhu hundinuu waan qulqullummaan abbaatu waa godhe jechuun nama dhibaa. Haalli siyaasaa deemaa jiru kun rakkisaadha. Akkuma sirna jalqabarra jedhe sirni durri isaan ittiin jiraataa turan jijjiiramaa dhufee jira. Kanarraan kan ka'e
baay'een aarii qaba. Biyya keenya irratti abbaa biyyummaa dhabne ka jedhu jira. Nama gurraacha amma waltajjii siyaasaa hogguu seenee paarlaamaa seenee takka maqaan isaa ul'aamee argitan kana gammachuudhaan laaluurra dhiiroo maaliif ol baasan yeroo ammaa kanatti jechuun illee gaariidha. Warra kana taargeetii gochisiisan jechuudha. Aarii uummataa amantala biyya UK keessa paarlaamaa jirtu suni akka malee itti bobba'aa jiran isiin qofaa miti Awurooppaa bakka hedduutti paarlaamaa keessa sesseenanii warri Afrikaa kun waan gaarii isaan dalagan irraa aarii xiqqoo resentment biyya keessa guddisuu irratti kana naa ta'u wallaalummaan osoo hin taane yeroo garii naa karaa namaa bananu maaliif karatti kana nuu banane amma jechuunis gaariidha. Jaratti kanas uummatu akka namni uummata gurraacha kana aarii guddisu jechuudha. Akka malee itti aarii jira uummanni naannoo sana abaaraa jira. Yoo sooshaal miidiyaa seentanii ilaaltan akka malee waan nama maalalchiisaa dubbatani. Kunis hin jira jarattiin kunoo ammallee achuma keessa daaraasii diddibattee deddeemaa jirti. Ammoo ganni biyya kanaa dhufaa jira. Gaafas isiinuu qabbantii hudduu goggogsinaan keessaa baqatuuf jiraatte akkasiin qaanyii irraa xiqqoo hafuura fudhannaa. Ammaaf immoo sadarkaa kanarra jirra isiniin jechuuf quba qabaadhaa. Oduun kan biraa torban lamaan nuyi ishqee keessa turree fi achi arshiitti ol deemna jennee eeggataa turre kana keessatti dubbii qaataari warri Israa'el warratti Hamaas dhoofna jedhanii xayyaaraan dhaqanii qaataariin tumnaan akka malee arabni akka malee rifatte akka malee nahaane warri Ameerikaa dur nu tiksaa achuma ta'anii mooraan isaanii achi jira mooraa waraanaa. Daangaadhuma isaanii irra darbee tumee deebinaan akka malee tokko batti jedhanii arabni wal geessee gurmuudhuma waraanaa akka naatoo sana arab naatoo ijaarranna jettee jennaan warri Suudii bitaa mirga ilaalte keessaa Masriidha dubbii kana kan kaaste gurbaa warra Saawudii sun jalaa miliqee dhaqee Paakistaanii walii galtee godhe. Paakistaanii gaan niwukileerii qabdi. Isii waliin mallateessee Suudii tuquun Paakistaanii tuquudha, Paakistaanii tuquun Suudii tuquudha jedhanii walii galani. Egaa akkana halaala irratti dhadhagahaa jirutti Paakistaan kun ofii niwukileeritti sanaan malee waan biraa badaan qabdu. Waraana zabanaa ammaa kan isiin qabdu immoo warruma Raashaan jedha dhiifama Shiinaa irraa bitatte. Egaa gurbaan Suudii tooftaadhumaan jechuudha. Itti warra kaan akka maleen eenyuun jedheen Paakistaanitti hirkatee Shiinaa walii galtee godhe. Isaa walii galtee kana godhee ituun bubbuliin egaa gara amma biyya keenyaa namicha warra Libnaan moo Yoordaan Libnaan na fakkaata soddaa mootii warra Ameerikaa kana erganii. Masaad Baawulos jedhaniin inni dhufee egaa waan inni abiyyitti hin beeknu xiqqoo gawaa jijjiiramuun ooltu na fakkaata. Suudiin gara Eertiraa kana waliin firummaa qabdi na fakkaata. Naaseen Paakistaanitti hirkatu, Paakistaan immoo Chaayinaatti hirkattee jirti. Wama deemaa jira jechuudha. Hin beeknu gaa warri abbaa qoroo ta'e warri indaraaseen kun jijjiiramuu mala yoo warri Imiraatii gaammallee gaafa amma Masriin naatoo biyya Arabaa kana ijaarranna jettu warri jalaa dide tokko isaanuma warra Imiraatii lakkii jedhee kaan warra Omaanii na fakkaata. Ammaaf hariiroo warra Yihudaa waliin akka gaarii qabani embaasiyyuu qabdi na fakkaata. Isaanii Joordaanii, Masriidha, Morookoodha. Kana gaammallee firummaa sana kutuun barbaanne haa ta'u gaa duubaan shakkiinuman dhabamuu jedheen shakka. Warri Ameerikaa immoo warra Paakistaanii ofiin waammatee egaa hin beeknu waan inni ta'e namicha piraayim ministeera isaaniitii fi warra egaa biyyattii sana warra miilitariitu aangoo guddaa qaba jedhamee himama. Sanaaf lamaanuu waammatee mataa waraanaa kan ta'e Asiim Muniirii fi Shabbaas Shariif illee ofitti waammatee egaa waan isaanitti hasaasan hin beeku. Ammoo warri waa xiinxalu egaa dubbiidhuma ammaa Suudii waliin godhame sana fakkaatti.
Isaan Paakistaaniin barbaadani warri Ameerikaas maaliif jennaan Hindii kanas baalaansu gochuu waan barbaadaniif isiittillee hirkachuun hin jira. Iraaniinis adda baasuun waa tattaaffiin. Egaa walumaa galattuu dubbiin kun naannoo nuti keessa naannoo gaanfa Afrikaa kanas bitaan taate mirgaan dhiibbaarra godhu hin oolu jedheen shakka. Waan egaa gara fuulduraa immoo as bahu arguuf jiraanna. Kan biraa torban lamaan kana nuyi fagoo jirru wanti mul'ate kan Neepaal keessatti ta'aa ture. Neepaal biyya agas malee guddaa miti marti keessan oduu garaagaraa irratti arguun ooltanu. Wanti baay'een isaan himaa jiran ijoolleedhuma jenzii jedhaman kanatu rabshaa godhee sooshaal miidiyaa warri Ameerikaa to'atu diskoord jedhan sana keessatti marii gaggeeffatanii maal godhanii achi keessatti illee filmaata gaggeessanii nama barbaadan shoommatan jedhama. Amma warri dubbii duubaan beekanu lakkee dhugaadha rakkoon biyya sana keessa jira aarii qabane warri mootummaarra bahu warri paarlaamaa keessa jiru quufanii jechuudha. Rakkoo biyya keessa jiru dhagahuu dhabuun sababa amma warra Butaan irraa rafiijii dhuftee maqaa isaaniitiin fira ofii maallaqa ittiin gargaaramu sababa rafiijiitiin maarree ta'u ijoolleen isaanii akka malee biyya alaa deemteetu jiruu qananii jiraattu viidiyoo maarreedhaan agarsiistee akka aaran goote jedhanii sun eenyudhuma faayinaal eenyuusi tarniin pooyint eenyudhuma siiti malee san dura keessaan warri reejim cheenji gaggeessan alarraa biyyattii sana keessatti hojjetaa turan NGO garaagaraatiin warra amma eerroo fi qarree kana kakaasanii warri amantii kiristaanummaa oofus nama baay'ee jijjiiraa lafa jalaatiin waan baay'ee irratti hojjetaa turanii baay'ee isaanuma kakaase malee ijoolleen biyyaa ofii gurmaa'anii ofii maal godhan suni fakkeessuudhumaaf jedhani haa taatu gaa akkas ta'e kun akkuma argitan suuraa irratti ijoolleen namni biyyaa aaree paarlamaa bareedaa kan ture sana ibiddaan gubee mana I think Supreme Court kasaanii na fakkaata bareedaa kanallee sanas ibiddatti qabsiisanii mana poolisii bakka hedduu jechuudha rabshaa godhanii sana malee ministeera faayinaansii isaanii mana aariyaanii tuguusanuu laga keessa oofanii tumaniini karaa irra deemsanii salphisaniin. Egaa kun hundinuu maal agarsiisa jechuudha warra amma aangoo irra jiran biyya Itoophiyaa sana keessatti oduun baay'een amala akkasii isaaniirraa mul'ata warri isaanitti dhiyaatu faamiliin isaanii akka malee sadoo qananii keessa jiranii tuffiirra jiru namatti lakkaa'anu ka barbaadan hidhuu ka barbaadan ajjeesuu ka barbaadan zarafuu kun akka malee babal'atee jira jedhan egaa Neepaaliif Itoophiyaan tokko jechuuf miti ammoo wanti hundinuu guutee yeroo dhangalaa'u numa qaba ka biyya ofii Itoophiyaa sana keessattis xiqqaatu marraa sadii mul'ateera marraa arfaffaafis haalli hedduun kennataa fakkaata kanaaf yoo qalbii qabaatan waan zarafatan silaa dhokfatanii mataa gad qabatanii nyaatan nama kana seeraan malee heeraan malee ajjeesuu hidhuu dararuu silaa dhiisan gaarii fakkaata kanas isaaniif barmoota ta'a jedheen abdadha. Kan biraa maayii torban kana koo'ee jiru waanuma Arjentiinaati. Egaa warri Arjentiinaa ganna dheeraadhaaf akka ka'oo jala deemaa turtan yoo jiraattan yeroo baay'ee liqaa garaagaraa fudhattee isa sanas diduudhaan difoolti gochuudhaan xiqqaa marraa 12 maal xiqqaa 70 irraa kaasee biyyattiin sun dinagdeen si rakkoo keessa hin kufti. IMFs waatti kennaa achii boodas kafaluu dadhabne jedhanii jala hafanii. Dhiyoo kana biyyattiin sun infleeshiniin itti rakkatee haalli dinagdees kufuu kaana namicha maraataa tokko miillee jedhanu sana filatanii inni gaa warra niyoolibiraalee miti immoo libireetaayiraan jedhamu ekstiriim mootummaan nu barbaachisu irra jedhee amanu jechuudha minimum government itti seenee akkuma amma biyya keenyaa niyoolibiraal ikonomiik ajendaa ooffatu kan isaa immoo ekstiriim oofee waggaadhuma tokko keessatti warri dibbeedha ofi kunoo takkaa waan mul'atee hin beekne mul'ise jedhanii
akkama Niyaal Ferguson jedhan namni baay'een beekamaadha. Seenaa dinagdee seenaa warra Ingilizii kolonii Biriteen kana fafaarsa. Maqaa qaba warra maqaa qabuu fi ji'a lamaan dura akka malee faarseen namni akkasaa kunoo akka eenyuusaa barruusaa kan sooshaal miidiyaa irrattis kan firii pirees gubbaatti illee maxxanse kunoo laala akkasiin faarseetu isa bira dhaqee jechuudha waamamee akkuma dhuunfaatti akka faarsuun jechuu tunni faarsee biraan galiin kun uummanni itti garagalee amma rabshaa keessa jirti. IMF fi maallaqa kenninaaf jettee warri Ameerikaas bira dhaabbanna jedhaniiru. Ideolojikaalee waliin dhiyaatu naaf fakkaata. Fi wanti bibbiraas numa jijjiirti egaa maallaqa isaa kan isiin amma gatiin cabde sana bituu barbaadanii gara fuulduraa gaafas inni immoo jabaatti deebisanirraa bu'aa argachuu fi boondii mootummaas irraa bitanii xiqqoo steebilaayiz gochuuf warri Ameerikaa yaada qabu fakkaata. Hadha jalan deemne yoo hojiirra oolchanii jiraatan hin beeku gaa amma kaleessaatti yaada akkasii qaqqaban dubbii kana kan kaase waa lamaaf neoliberalizim namni gaggeessu amma warri Itoophiyaa keessa abbaan fedhe nama faarsu jechuudha argineerra. Baangilaadesh akkuma siin faarfamaa turteen ji'a sadii tuun turin achi keessattis reejim cheenjitu godhane hariiroo warri chaayinaa waliin jajjabeessaa jiru martinuu mootummaa irra akkasiin diigamtu goggodhaa jiran kanaaf warri Itoophiyaas keessaa warra akaadaamii akka waan isaan niwutiraal biyya keenyatti namni warri barate kun akka waan isaan gartuu yookaan hin baabsinetti fudhachuu kana silaa dhiisne jechuudha. Keessaa warri adiin kun waan dhaabbataniif qaban gartuu sanaaf dalaganii gartuu sana isaan dalagsiisaa isaan jiraachisaa sadoo qananii kennaaf kanaaf achirraa lallaban haga hadhaa jechuudha. Baay'een isaanii bitaa mirga yoo ilaaltan waan dhaabbataniif qaban. Akkama namni baay'een ilaalu akaadaamiin niwutiraal itti fakkaatu objektiiv itti fakkaatu suni keessaa waan hawaasaa irratti waan hin jirre. Hard science bakka biraati sunuu rakkoo qabaatu numa danda'a. Ammoo sanarraan hin dubbadhu isii hawaasaa kanarraa waa xiixuu nan dhibu jechuuf hin jedhe akkuma amma Niyaal Ferguson qaanyee sana warri kanaan duras baay'ee qaanyee Itoophiyaa kanas dinagdee kana naafaranjiinis ni faarsu maarree jedhu akka malee dibbee dhahuu irraa xiqqoo of qusachuun takka immoo balaaleffateefis isaan ragaa fudhachuun hagas maraa faayidaan qabu. Miizaanuma ofiitiin waan hunda gaggeessuun bareedaa naaf fakkaata jechuufi. Egaa hin oolle Abiy Ali Ahmed Jimmaa shanan gibee waggaa 7 lolamu marti keenya waan dandeenyuun dhakaatti gurru eenyusa hidha abbayyaa kalaga mormor sana eebbisiisee jira. Warri Afrikaan Yuuniyen ollaan Jibuttiin, Somaaliyaan, Keeniyaan, Saawus Suudaan fi warri biraallee jechuudha namni baay'een biratti argame akka malee ashaqee inni illee gammadee mimmaan illee facaase waan keessa darbe isa beeka ammoo imooshinaal ta'uunsaa waan nama qaanyessaa takka illee hin jiru hojii ofiiti waan keessa dabarfate waggaa 7 kana waan keessa qaxxaamure takka ammoo muumanti sana waan itti dhagahame suma beeka nuyi warra yeroo baay'ee biyyarraa fagaatee deeme kun ilmi dhiiraa imooshinaal ta'uunsaa qaanyee akka hin taane barataa dhufne bakka baay'eetti argine. Kanarra darbees gammachuu isaa keessaa Wiliyaam Ruutoo waliin harka wal qabatanii maarree jedhanii gammachuu isaa emotionally accessible ta'uusaa vulnerable ta'uun Abiyyi inumaa namni kun akka himamu sana hamaa miti halaalumaan kanumarraallee ka'etan okay waan of dhaqsatee goggogee warra amma akka faranjii kana emotionally repressed warra ta'e osoo hin taane of gadhiisee jechuudha gabaa keessatti akkas burraaqee gammadee kaan harka qabee kaan maarree jedhee gad bu'ee ol bahee gammachuu akkasii jechuudha waan hojii guddaa hojjetee barasaa jechuudha maqaa ofiitiif waan jiraata tolfatee gammaduunsaa waan bareedaa akka malee natti tole. Dhaloota kiyya kanan dura turee fi Itoophiyaa keessatti akkas physical contact gochuun
namni sodaatu hin turre wal hammachuun harka walii wal qabachuun maarree jechuun baramaa ture. Ka ammaa kana hin beeku erga warri qoomii luuxii babal'ate booda akka itti hiikamu keessoo biyya alaa kana keessatti akkasii ilma dhiiraa harka qabachuu maarree jechuun akka malee biyya baay'eetti akka waan biraatti hiikama. Ammoo biyya keenyatti isuma dhugaate baay'een keenya amala akkasii qabna isuma fakkaanna jechuuf hin jedhe. Harka dheeranna waa harkaan qabachuu nama hammachuu emotion express gochuun I think warri xaaliyaanii Iberian warri jijjiirullee akkuma kana na fakkaata warri akkas godhatee maarreen taanee fakkeessituudha waanuma himattu dhabnaan aqaaqirii baasuu seeti ammoo itti gammade hojii gaarii hojjete waan dhalootaaf waan biyyaaf waan hunda nama hundaaf faayidaa qabu jedheen abdadha. Wanni kun sanyii irratti yookaan immoo gosa irratti yookaan immoo lammii irratti waan dhaabbatee miti. Faayidaa qaba. Hin beeknu waan Afrikaatti boriftaan immoo liqaan itti guddannaan kaampaanii Ameerikaa yookaan immoo Awurooppaa itti gurguraa jedhamuun hin oolu. Ammaaf garuu akka namaatti hojii sana hojjechuun hojii sana irraa ka'ellee Afrikaan keessaa jenereeshiniin haaraan baay'een itti gammaduu dhufanii biyya sana laalanii jechuudha. Magaalattii guddittiin hamma isiin irraa tolte sanallee viidiyoo maranii addunyaatti agarsiisanii jechuun Afrikaa fakkaataa biyya alaa jiru namni baay'een itti gammade mataa ol qabate. Kana bakkuma hundattuu Afrikaa keessatti mootummoonni keenya gochuu danda'an hojiirra oolchuu danda'an nama hamlachiisuun nama biyyaas jechuun jenereeshinii olii ka'u waa hojjechuu dandeenya agarsiisuun waan guddaa. Sirna biyyi jalatti waan deemaa jiru waan baay'ee balaaleffachuu hin danda'amu waan gaariin hojjetes immoo faarsuun dirqamuma ta'a jechuudha. Ammas gad xiqqaatanii maarreen achirratti hin argamne maarreen hin goone harresaa akkas gooneen kun ofuma qaanyeessuudha malee isa waa tokko miidhu. Inni kanarra darbee kunooti amma torban kana kaleessarraa kaasee kunoo Raashiyaa jira waan atoomiik enerjii gaafa amma jardi sana eebbisiisu kunoo humna korreentiidhaaf immoo atoomii ijaarranna jedhee himee ture. Sababuma sana kunooti walgahee warra atomic power gaggeessan Moskoo kaleessa haasaa godhaa ture. Haasaan inni godhe irraa kunoo gaggabaabseen isinii dhiyeessa. For us, nuclear power is a strategic step in becoming an active participant in artificial intelligence, in industry and innovation. Ethiopia is ready to deepen partnership with Russia, combining their expertise with our skilled workforce and growing market to create a model of cooperation that powers our nation and inspires our continent. Kunis gaariidha. Yeroo ammaa kana enerjiidhaaf keessaa warri amma dura sababa amma environmental maarree jechuudhaan nuclear kana dhiisanii turan marti isaanii erga lolaa warri Ukreeniif Raashiyaa waliin seenanii dubbiin enerjii kun rakkoo taate booda baay'een isaanii ka dur cuufanii deebisanii banuu akka haaraatti ijaaruu seenanii jiranii. Kanaaf yoo milkaa'eef jechuudha waan kana warra Raashiyaa waliin gochuun dhiibbaatti hin goone jechuudha. Biyya sanatti enerjiidhaaf amma kan bishaanii qaban daamii ijaarratan jiran wind bakka hedduutti ijaaraa jiranii solar bakka hedduutti hawaasaa eessa ka biraa Asallaa na fakkaata Ogaadeen keessatti enerjii mix jechuudha. Akkas niwukilaaritti dabalamnaan gara fuulduraa guddina hawwamuu fi baadiyyaadhaa gara magaalaatti illee uummata galchuuf jecha urbanization babal'isuu irratti hiyyummaa gad xiqqeessuura qooda guddaa waan qabaatu. Abbaan fedhi mootummaa warri maalaa iyyitu jechuudha. Isiin illee dhaqxee mootummaa taatu isiif waan faayidaa qabaa taate kunis waan gaariidha. Akka malee itti gammade I hope yoo hojiirra oolee fi egaa akkuma ollaasaa hiriyaansaa kan Keeniyaa jiru innis warra Kooriyaa wajjin na fakkaatu walii galee waan kana ijaarrachuudhaaf egaa erga piroojeektii kana qoqqorachuu jalqaban turaniiru egaa wal dorgomaa jiran na fakkaata. Walumaa galatti egaa Abiyyi akka nama tokkootti waan bira kana fakkaatu hojjetaa jira jaallannee jibbinee jechuuf hin jedhe. Bulchiinsi isaa PP walumaa galatti gandarraa kaasee hamma naannolee garaagaraatti warri jiran sun peesii kanaan deemaa jiran moo hin jiranii bulchiinsi sun
Uummanni biyya sanaa hiyyeessaa ta'u, tujaaraa ta'u, beekaa, wallaalaa biyyi kun biyya kiyya sadarkaa jedhutti mirgi isaa eegamaa jira. Waan guddaa miti bara. Feeling biyyi kun biyya kiyya jechuu kan dandeessu poolisiin, milishaan, daanyaan, abbaan qabeenyaa hiyyeessa nama ta'e takkaa immoo nama hin jaallanne akka barbaadu gochuurraa martinuu karaa seeraatiin hoggaa gaggeeffamu ta'a. Manni seeraa yoo kabajamaa ta'e tarkaanfii duraati namni biyya sana keessa jiraataa jira jechuudha. Yoo kun hin jiraanne ammoo waan feete pirojektii meeqa ijaaraa yoo baate illee jechuudha. Niwukileerii fiddee enerjii sanaan babal'istuu daam maalisiin abbayyaa irratti ijaartu yookaan kan biraallee itti daddabaltu gibee kan biraallee haaraa ijaarroorri isaan jedhan kun xumuramullee shaggar akka malee babbareechanis akkuma kunoo argine Neepaal akkuma amma dura Baangilaadeeshitti argine gaafa hadhaan guutee dhangala'uu jalqabe uummanni waan sana bilaashatti balleessuuf deema. Kanaaf egaa siyaasaan biyyattii keessaa warri mormituu ta'es 21st century 2025 2026 ol fudhachuu waan amma jeerdi ijaaran sun gaafa jalqabanu tarbaanii 16 maal ture ta'a jedhanii achirraa 13 11 irraa 6tti gad deebi'ee egaa duubaan masriin sobaa iyyaa ammoo 6 ta'uun kun gara biraatiin lakkii isiin kun asumarratti dhaabbattu niwukileerii enerjii ijaarradhaa sanaan baalaansi goonaan illee yoo jiraatte waan gaariidha dabshaarra jechuu kan jedhe. Warri Suudaanii fi Masriin illee tuu miidhamin jechuudha. Nama Itoophiyaatiif ka ta'u jechuudha. Tarbaayinii 6 hojjeta. Niwukileer isteeshinii immoo waggaa 3-4 keessatti ijaaran yoo fixane hundumaafuu jechuudha. Win-win taas. Yoogaa warri indaraaseen waan kana duubaan hojjetanii jiraatanis hamaa miti jechuu kan jedhe. Haa taatuti ammaa fi tarbaayiniin 6 jiraachuunsi bareedaadha. Egaa anaa fi ulaagaanis hin dura magaalaan itti aanti uummanni naannoo sana jiru keessa warri asoosaa keessa jiraatu 24/7 korreentii argataa jira. Warri shaggar jiraatu jechuudha. Kiriiptoo keessa bitcoin warri maayin godhu yoo korreentii argate warri immoo lafa isaaniirra dachii isaaniirra ganda isaaniirratti waa ijaarame ammallee rakkoo korreentii qabaatan kun rakkoodha. Homaa hamma fedhe teknooloojiif maarree ijaarree asirra geenyerra jedhamee himamaa jiraatu. Ammoo hawaasni achi jiru sun waan arganne waanaan qabu. Deemee egaa firii maarkeet yoo hordofamaa jiraate akkuma naannoo biyya baay'eetti wanti baay'een piraayivetaayis ta'uus hin ooltu kanarratti badaa wal dhabuun hin barbaachisu. Wanti guddaan egaa warri mootummaa Abiyyi mormu kun gaaffii mirgaa gaaffii bulchiinsaa maal adiministireeshin mirga namaa dhiitamuun sirni dinagdee sun uummata gargaaruu dadhabuun isaa namni hiyyummaa miidhamuu isaa kana kan himatan kana bifa kamiin wayyeessuu akka danda'an ofiillee ajandaa qabatanii mormiin isaanii 21st century yoo fakkaate gaariidha isaanillee jechuudha. Namoonni muraasni ganda tokko qabalee tokko wal bira ta'anii iyyaa oolanu namni argaanii jira ofii jechuudha. Abiyyi akkuma amma dura sagantaa kana qophii 2-3 dura sin agarsiise state owned enterprises warri hoogganaa jiru baay'een isaanii namoota diverse ta'e bakka garaagaraa irraati. Achi keessa nama 5 gibee takka nama jimmaallee tokko keessa hin jiru. Namni nuti uffannu kun namni dhakaan gurru kun nama tokko ka ganda isaa osoo hin qabatin jechuudha. Biyya sana bulchuu danda'uun jechuun waan taphaa miti. Koalishin nama garaagaraa Ogaadeen irraa, Amaara irraa, Tigree irraa, Guraagee irraa, Affaar irraa, warra Saawuz irraa garaagara irraa walitti qabatee mootummaa ijaarratee lola hedduu keessa darbee waggaa 7 ture. Warri isa mormu immoo isarraa diverse ta'anii jechuudha argamuun irra jira. Warri maqaa Oromootiin qabsoo gaggeessaa jiru waan gaariidha. Qabsoorra bobba'uun waan gaariidha. Kabajamaadha mirgaaf falmuun ammoo hawaasa Oromoo sana fakkaannaa akka inni itti ijaaramne sun hawaasa Oromoo fakkaataa. Of laalanii moo daawwitii qabanii of dura qabanii nuyi eenyu haadha eessaa dhufne
maal hagam beekna hawaasuma sanaa ganda keenyaan ala kan jiru sana hagam beekna yoo sanan goone akkuma furnoo shaayii keessa seentee guyyaa guyyaan xiqqaata isaanis waltajjiirraa dhabamuuf deemane kanuman jedhagaa warri mootummaarra jirus ammallee biyyi sun rabshaan dhabne jechuun ganda keessa deemtee AK47 baddaa keessa footoo walirratti hirkistee footoo kaatee biyyiin diigama jedhee sodaadhee osoo hin taane irra guddaan muka keessa seenee rabshaa godhu osoo hin taane uummata mataa gad qabatee rakkoo baadhatee guyyaa eeggataa jiru sanatu rakkoodha. Akka immoo biyya sana keessa wal jibbiinsi guddataa dhufeen yoo ammaaf jechuudha eenyuun kun guutaa tuunni dhoohin dura keessa keessaan karaa hafuuratti baafatu yoo hin goone faayinaalii karaa warra amma ollaa keenya Somaalee, Saawut Sudaan, Noort Sudaan, Eritiriyaa ituu nafiin karaa sana deemuu fagoon ta'u jechuudha. Saawut Sudaan amma duras maqaa dhaheen jira. Torban kana kunoo suuraa kana laalaa warra isaanii waliin qabsaawaa ture. Namichi taanaa pireezidaantii ture isaa fi jaallan isaa kunoo akka bineensaa sibiila keessa hidhanii biyya gantummaadhaan gantuu teerorizimiidhaan kasasanii mana murtii dhiyeessan gadda baallamaan jiran waan hadha ta'e quban qabu. Sadarkaa kana jechuudha. Liberation Front Afrikaa keessatti irra jireessisaa waan takka waan hawaasaaf faayidaa fiderraa miidhaan ni dhaqqabsiisee guddatee mul'ataa jira. Fagoon jiru. Jarri kun 2011tti riferendam godhatanii biyya argatanii waggaa lamatti lola waliin seenan jechuudha. 2013 hamma 2018 wal haxaawwan hiyyeessa lafarraa fixan xiqqaatu namni miiliyoona walakkaa ta'u hin dhumate sanaa ol immoo ka ta'u faca'ee hafe. Ammallee deebi'anii kunooti lola seenan kun hundinuu maaltu fidee waan hin jettani gaafa bilisa baastu jedhamee deemamu sana namni nama gabbaruu hawaasni sunis gahaa ta'uu dhabuurraan jechuudha. Ammallee balbalaaf gosarraa waan hin guddanne walitti qabanii bobba'an identitii biraan qabu. Riyaak Maashaaris yeroo baay'ee waltajjii qabsoo ganee warra kaartuun bira galee achi immoo as deebi'ee gaafuma amma gaaraan ture sana rakkataa ture. Akkuma loonii jala yaa'aa turan identitii biraa waan hin qabamneef warri nu weer fakkaata isuma jala deemu warri diinkaa amma maarree ta'e amma Salvekiir moo maal jedhan jala deemu gaaraan jala deemaa turan jechuudha. Oromoon kan of gaafachuu qabu dhiiroo nutilleen kanarraa fagoo jirra hagam irraa fagaannee jirra hagam waan gosaa waan naannoo waan gandarraa fagaannee jirra waltajjiin siyaasaa keenya namni baay'ee wal jala deemaa jiru mul'ata laaleetiin. Warri Itoophiyaa gaggeessaa jirus kana rikognaayiz gochuu qaban. Humnaan haga yoom nama walitti qabanii jiraachuu danda'an. Karaan biraan jiru naaf gala nama Itoophiyaa mootummaa miti individuaalii jiruudhuma dhuunfaa keessattuu waliin jiraachuun rakkisaadha. Akka nama Itoophiyaa namni mirga namaarra hojjechuu barbaadu akka Itoophiyaa nama kaan diigee jiraachuu barbaadu takkaan agarra addunyaa keessatti akka malee uummata rakkisaadha. Nu martinuu uummata rakkisaadha. Akka nama Itoophiyaan nagaa fakkaatee billaa harkatti dhokfatee nama waliin jiraatu takkaan argina. Egaa Itoophiyaan naan jedhu warra Ogaadenii fi naannoo sana karaa bahaa jiran sana keessaa hambisee jechuudhaa fi warra gammoojjii kan biraa akka amma Booranaa aadaa biraa keessa warra tutture kana dhiisaati warri sirna fiiwudaala keessa darbe martinuu sanyiin adda sombaatiin uummata rakkisaadha. Haa taatu uummata kana akkatti bulchan yoo xiqqoo hafuura bakka inni itti baafatu yoo hin goone. Namummaan ilmi namaa hamma hin kabajamnetti jechuudha. Namummaan. Poolisii milishaan karaarra nama qabdee tumtee garaftee sun akka waan gaariitti ilaalamu karaa miti. Abiyyiin arrabsee abiyyiin qeeqe jedhamee namni mana hidhaa darbamee tu mana murtiin dhihaateen akka barbaadan gochuun waan gaarii miti. Hamma fedhee waa hojjetaa takka immoo teknooloojii gurguddaa waan biyyaaf faayidaa godhu yoo godhe na arrabsaniif na qeeqaniif yoo mana hidhaan nama darbu taate keessi isaan mallee laafaadha jechuudha. Nama mallee corri isaan jabaanne isuma xiqqeessa malee jara sana miidhu. Abbaan fedhe yoo waan fedhe hojjete mana murtii dhiyeessanii seeraan
adabanii yeroo kana hamma kanatti adabamee jira. Ka jedhuun beekamee hidhamuun gaariidha malee akka waan loonii muunatti hidhanii bira taa'uun gadhummaadha. Aadaan kun babal'achaa waggaa dhufu hadhaan kun akkuma guddataa deemuun Itoophiyaan gara amma Somaaleen, Saawus Suudaan, Suudaaniin kaabaa, Eertiraan deemte sana deemuun fagoon jirtu. Filmaata ollaanuma isaanii ilaalanii karaa kamtu nu wayya karaa keenyaan itti deemaa as rakkoolee qabaatu korrapshin illee dhiphisaanii dhufu eenyudha Keeniyaan warra Horn of Afrikaa jiran irraa wayyaa jirti. Karaan isin irra deemaa as geesse sana filachuutu irra wayyaa na fakkaata. Kanumaan jedhagaa warri nu yaaddan egaa barakaa argadha ammoo gaa yoo namni biraa immoo as bahee immoo waan biraa nutti meeshaa qalbiin keenya laaftuudha waan argine jala fiignaa. Guyyaan dhiyaatee reeyoonaan jedhe darsa immoo qabnu sanas daddarbannee immoo jalan deebinee ol arguuf jiraanna. Kanadhaaf egaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti hordofuu keessanii guddaan isin galateeffadha. Sagantaa itti aanuun deebinee amma ol arginutti nagaan naa tura.